Seenaan akka mul'isutti wayita US dhimma biyyoota kaanii keessa seentu wanti hundi akka karooraatti deemaan turre. Inumaa giddu seentummaan US rakkoo daran hammeessa. Taateen tibbana Iraanitti mudate immoo US ammallee imaammata giddu seentummaa biyyoota alaa irratti cichitee jiraachuu mul'isa. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp caamsaa darbe waa'ee imaammata giddu seentummaa bara bulchiinsa pireezidaantota isaan dura turanii wayita qeeqan addunyaa ajaa'ibsiisanii turan. Dhumarratti warri biyya ijaarra ofiin jedhan biyyoota hedduu diiganii argineerra jedhan. Tiraamp wayita kana jedhan weerara Iraaq bara 2003 ka akkaan falmisiisaa ture eeruun dubbatan. Giddu seentonni hawaasa salphaatti jiruuf jireenya isaa hubachuu hin dandeenye keessa seenuun rakkoo uumaa turan jedhan Tiraamp. Dubbiin Tiraamp kun irra jireessi wayita isaan magaalaa guddoo Saawudii Arabiyaa Riyaad daawwatanitti dhagahame. Kanarraa ka'uun xiinxaltoonni garii wayita yaada isaanii kennan bara bulchiinsa Tiraamp marsaa lammataa kana yoo xiqqaate giddu seentummaan Ameerikaa hir'achuu danda'a jechaa turan. Garuu turtii ji'a tokko booda US buufataalee niwukilaraa Iraan qabdu 3 irratti haleellaa raawwachuu dhageenye. Kanaan Waashingtan waraana Iraaniif Israa'el walirratti bananitti makamuun barame. US fi Israa'el ka Iraan haleeluu eegalaniif sagantaa niwukilaraa Iraan dhabamsiisuuf akka ta'e ibsan. Barreessaan lammummaa Libaanosii fi Ameerikaa qabu Fawaz Gergez bara 1940moota gara xumuraa irraa eegalee US dhimma baha giddu galeessaa keessa seenurraa duubatti jettee hin beektu jedhe.